Ruutaan balleessaa ishee osoo hin amanini akkamittiin Abrishiin dhiifama gaafachuu barbaadde. Abrish immoo ituu dhugaan isaa osoo hin bahinii fi maaliif akka akkas ta'aa ture osoo hin barinii akkamittiin Ruutaa wajjin jiraachuu danda'a. Abrish har'a osoo hin taane badii lammataa kana Ruutaan hojjettee osoo hin taane san duraayyuu osoo Hermeellaan jiraachuu baatteeyyuu ani sababbiin Ruutaa wajjin deebi'ee jiraadhuuf hin jiru jedhee dubbatee ture jechuudha. Garuu har'a deebi'ee waan ishii wajjin jiraatu natti fakkaatu. Yoo Abrishiin dhugaadhaan Ruutaadhaaf ceemee kan duraan yeroo darbe kana keessa wantoonni ta'aa jiran tura suni soba kan ta'u ta'eeti deebi'uu danda'a. Garuu ituu inni samoona ta'aa ture suni isa dhugaa irratti mirkanaa'e taanaan jechuudha. Abrish gara Ruutaa ni deebi'ee wanta yaaduu miti jechuudha. Namoonni baay'eenis kan jechaa jiran kan dubbachaa jiranii kanaadha jechuudha. Inna nagaan irraafannee nageenyif jaalalli waaqayyoo siniif haa ta'u. Anis jira obboleettiin keessanii nagaa fayyaa kooti. Isinis bakka jirtanitti nagaa fayyaa naaf ta'aadha. Innaa viidiyoo kana laayikii, sabskiraayib, sheerii naaf gochuu hin irraafatina. Innaa yeroo baay'ee yeroo dheeraa viidiyoo gadhiisuu dhiiseen ture. Amma deebi'eetiin jira. Laayikii, sabskiraayib, sheerii naaf gochuudhaan na jajjabeessan isiniin jedha. Innaa Ruutaanii badii ishee garuu Ruutaadha ka badii qabu maaliif jennaani Abrishii kan jijjiirame guyyaa takkaanii jijjiiramus immoo yutu Ruutaa fi Efreemin jechaati kan inni ture isaan malee hin socho'u isaan malee hin deemu hin taa'u kan jechaa ture guyyaa takkaadhanii jechuudha. Sababbiin immoo ituu gara isaaniitti akkas guyyaa takkaan isa qayyare sababa malee miti jechuudha. Innis kan jedhu ani sababa maaliitiin guyyaa takkaan qayyaramee obboleewwan koo ofirraa dhiibee namoota naannoo kee jiran namoota nageenya kootiif dhiphatanii hunda ofirraa dhiibee siin jechuu danda'e. Akkamittan siin Efreemii fi akkamittan Ruutaa bichaa jechuu danda'e kun anaaf gaaffiidha. Namoonni baay'een waan barbaadan jechuu danda'u garuu immoo ituu ani ji'a tokko guutuu kan lakkoofsise kana haafuuti. Namni tokko sa'aatii takka yookaan guyyaa tokko keessatti odoo mataa isaa beekuu baate waan baay'eetu itti uumama. Kanaafuu immoo ituu wanti ta'aa ture ana gaaffii kan natti ta'ee kan deebiin argannedha. Kanaafuu hangan deebii argadhutti nama kam wajjinuu ta'uu hin barbaadu jedhee dubbatee ture jechuudha. Ani immoo yoo wanta kana gootee kan jiraatu ta'ee dhiifama gaafatanii ta'uu danda'a jedheeni ture jechuudha. Innaa jechuun Ruutaadhaanii wanta kana yookaan kifaatii kiyyaaf yookaan immoo natti baduuma yaaduu bichaadhaaf osoo hin taane kan kana gootu illee yoo ta'e yookaan akkasitti deebi'u yookaan akka wajjin jiraannu yoo barbaadde wanta kana gochuu dandeessa. Wanta kana gochuu dandeessa. Malee hunda kifaatitti miti. Ani immoo ituu akkamittiin wantoonni baay'een narratti dalagamee wantoonni baay'een narra gahee akkamittiin ani si cinaa jiraachuu danda'a. Si wajjin buluu miti akkamitti si cinaayyuu ta'uu danda'a jedheen jechuudha. Innaa waan baay'ee nama gaddisiisuu Ruutaanii hammiila jalatti illee kuftee dhiifama gaafattee jirti. Garuu immoo Abrish heeyyamamaa miti jechuudha. Sababa heeyyamamaa hin taaneef immoo ituu sin hunduu wanta beektan yookaan immoo wanta ifa ta'ee dheedheetan yaada wantoota baay'ee irra gahaa jira. Namni tokko of hin beeku jedhee guyyoota san hunda kan lakkoofsise garuu immoo har'a immoo nama shakku yookaan nama shakkamtoota wajjin jiraachuun baay'ee itti ulfaataa jechuudha. Kanaafuu immoo waaqayyo hundumaafuu dhugaa haa baasu garuu dhugaan kan jirtu Ruutaa fa'aa bira hoon jedhu Ruutaa fa'aatu dhugaa Abrish harkaa qabaa jechuu barbaadeni. Innaa kanaafuu viidiyicha laayikii, sabskiraayib, sheerii godhaayi. Laayikii keessanii fi jajjabina isinaaf kennitanii ilaalee viidiyoo itti fufa jechuudha. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Baay baay.